akki gartanii namatti tolu akki gartanii rabbiillee nama irraa jaallatu akka gaarii rabbitti deebi'uudhaaf araarama rabbiin kadhatuudha waan ta'eef keessummaa rabbii guddaatu as deemaa jira. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa bareedaa tokko irratti isinii gabaabsa waan jedhan guyyaa tokko minbara ol bahaa aamiin jedhan, lammaffaa ol bahanii aamiin jedhan, sadaffaa ol bahanii aamiin jedhan. Sahaabaan waan aamiin jedhaniif du'aa'ii kadhatame nagarre. Kanaaf maali wanni akkasiisu yaa Rasuulallahi aamiin jettanii yeroo sadii jennaani bara amma Jibriil natti dhufee jedhan sallallahu alaihi wasallam. Jibriiltu amma natti dhufee du'aa'ii kadhatuufanii rabbiin na ergee aamiin jedhii jedhan ka kadhatu Jibriil beekan keessaa rabbis hin dhabin ka ammallee aamiin jedhu Rasuula sallallahu alaihi wasallam. Maal jedhan obboleeyyan kiyya nama gartanii salawaata maqaan kee bira dhaamee sallii sitti hin buusin rabbi rahmata isaarraa haa fageessu aamiin jedhi jedhan. Aamiin maqaan Rasuulaa dubbatamnaan sallallahu alaihi wasallam biraan dhabin jechuudha. Inni lammataa yaa ergamaa rabbii jennaan nama gartanii haadhaaf abbaa argatee jannatan seenin rabbi rahmata isaarraa haa fageessu. Subhaanallah dubbii jajjabduudha haadhaaf abbaan qulfii jannataati beekan rabbi sin miliksin.